Hai nagaa jirtu nagaa fi jaalala araarri waaqayyoo iddoo fi kallattii lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu jecha har'a viidiyoo gabaabaa ta'ee wanta hunduma keenyaan fayyaduu fi akkasuma obboleeyyan keetii fi hiriyoota keessan hundaanuu please share godhaatii biraan gahaa jechuudha. Namoonni baay'een jireenya Itoophiyaa kan argaa jirtan akkasuma baay'ee jireenya kana keessatti namoonni baay'een taphazaa cabni hojii dhabanii mataa dhukkubbiidhaan maatii faan waan garaagaraan qarshii jedhaa maatiin walitti bu'uu danda'an jechuudha. Isa kanarra hojiin har'a wanti ani isinii qabadhee dhufee jiru kuni hunduma keenyaafuu ni fayyada. Viidiyoon kun baalaarii jedhee yaada minaalbaata guddinyaa keetii fi akkasuma obboloota keetiif akkasuma obboleettii keetiif nama ta'eef guddinyoota keessaniif please share godhaatii biraan qaqqabaa viidiyoo kana jechuudha. Viidiyoon kuni carraa gaarii Itoophiyaa keessa seene keessa isa tokkodha. Namoonni baay'een waa'ee hojii kanaa hin barsiifne websaayitii waa'ee hojii kanaa sirriitti gadi bal'inaan fageeffamee barsiifamee hin jiru jechuudha. Har'a viidiyoo kana akkamitti akka jalqabdanii fi haala kamii akka jalqabuu dandeettanii xiqqaatee daqiiqaa 10 ol isinii fudhee isinii barsiisee wayi isinii hubachiisee akka isinii galu taasisa jechuudha. Maqaan kaampaanii kanaa Infinity Power wayi INP jedhama jechuudha. Akkasuma Google fi YouTube irras deemtanii search gootanii marajaa isaa guutuu argachuu dandeettan jechuudha. Hojiin kuni Infinity Power jedhama. Akkamitti akka jalqabuu dandeettanii fi kaampaaniin kun eessa akka madde gadi fageenyaan walitti himna jechuudha. Kaampaaniin kuni kaampaanii Chaayinaadhaan wal qabatee akkasuma Itiyoo Telekoomii fi Itiyoo Telekoom fi Komishinal Baankiin waliin fidanii dhufeedha jechuudha. Kaampaaniin kuni baay'ee gaariidha. Wanta ati irra kaa'atte wanta facaafattee haamatta akkuma jedhamu sana wanta facaafatteen akka sirriitti haamattu abdii guddaa qaba jechuudha. Qajeelumatti namoonni viidiyoo kana ilaalaa jirtanii hamma dhumaatti irra osoo hin dabarsin irra osoo hin ariini viidiyoo kana seeraan ilaalaati ittiin fayyadama akka itti fayyadamee jireenya kootii fi ofii kootii sirriitti irraa fayyadame akka irraa isin fayyadamtan abdii guddaan qabaa jechuudha. Qajeelumatti gara viidiyoo akkamitti akka jalqabuu dandeettanii isin barsiisa jechuudha. Appilikeeshiniin kuni garaa isaa keessanii akkuma argitan kana fakkaata jechuudha. Jalatti kanneen ilaaluu qabdan jechuudha. Waalet hoomii fi piroodakshinii akkasuma kanneen yoo ilaalte sii galuu danda'a jechuudha. Wanti jalqabuun dura wanti isin beekuu qabdan daqiiqa takka wayii isinitti fudhee isinitti mukeessa wanta isin beekuu qabdan tokko tu jira jechuudha. Wanti kuni sadarkaa tokkorraa qabatee haga sadarkaa 6tti jira jechuudha. Sadarkaan tokkoffaan 550 irraa kaatanii haga sadarkaa 6 haga birri 100tti jalqabuu dandeettan jechuudha. Birri galchitaniiti birri 500 irraa argadhaa osoo hin taane birri 500 gaafa irraa galchite guyyatti galiin kan kee da'iin koomiin jechuun guyyatti qarshii 22 yoo ta'u halkan sa'aatii 3 fi daqiiqaa 40 boodas boonesii siif kennamu jira jechuudha. Inna total inkoomiin waliigalatti kan sii deebi'u qarshii 550 irraa birri 1,400 sii deebi'a jechuudha ji'a tokko keessatti. Akkasuma qarshii 3,000 fi I33 wayi I33 jechuun qarshii 3,300 yoo jalqabde hojii kana guyyatti day incoomingin 125 yoo sii ta'u total incoomingin 6,800 fi 75 sii deebi'a jechuudha. Akkasuma 5,000 fi 5,400 gaafa jalqabdu day incoomingin 208 sii deebi'a guyyatti sii kennamaa jechuudha. Total incoomingin 11,000 fi 440 sii deebi'a qarshiin kee jechuudha ji'a tokko keessatti. Ishi mee warroota qarshii 18,000 birri qarshii 18,000 gaafa jalqabdu day incoomingin guyyatti qarshii 752 sii galii gabii sii ta'a jechuudha. Total incoomingin qarshii 41,360 sii deebi'a jechuudha. 40,000 gaafa jalqabdu 40,000 gaafa jalqabde day incoomingin guyyaa tokkotti jechuudha. Guyyaa tokkotti qarshii 1,760 sii deebi'a jechuudha. Qarshii 40,000 gaafa jalqabdu total incoomingin qarshii 96,800 sii deebi'a jechuudha. Wow. Sii deebi'a jechuudha. Amma asittis qarshii 100,000 yoo jalqabde jechuudha. Kun waan baay'ee namatti toludha. Na qarshii 100,000 gaafa jalqabdu day incoomingin guyyatti qarshii 4,200 siif kennama jechuudha. Total incoomingin isaa total jechuun ji'a tokko keessa wanti sii deebi'u qarshii 200,000 fi qarshii 52,000 siif deebi'a jechuudha. Ji'a tokko keessatti kun waan baay'ee gaariidha. Namoonni baay'een kenna Komishinal Baankii ta'ee baankii garaagaraa irra qarshii kenna keeyyanneeti teena jechuudha. Ji'a tokko ol ji'a 3 ji'a 4 ol waggaallee keeyyannee ta'uu dandeenya. Garuu gaafa asirra keettanii qarshiin keessan hojii irra isinii oolee hojii asirratti hojjetaati isinii deeme baay'ee gaarii ta'a jechuudha. Kana keessaa wanti tokko ammas isinitti immoo
wanti qarshii 550 irraa wanti isin kaatan soolaariidha. Soolaariin kuni hin bittan jechuudha. Qarshii 550 soolaarii kana isaa irraa bittu. Soolaariin kuni isaanuma bira ta'aa, isaanumatu isin kereessa guyyatti qarshii 22 sii galchu jechuudha. Inna ji'atti birrii 1,000 fi 34 sii gala jechuudha. Hojii kana jalqabuuf akkamitti jalqabna? Namoonni jettanii namni jalqabu barbaadan ammuma namni jalqabu barbaadani akkamitti jalqabna? Namoonni jettanii karaa appilikeeshiniitis qabatee appilikeeshiniinis qabatee liinkii isaa YouTube channel kana jala komentii jalqaba jala isiniif kaawwee karaa Telegiraamiitiin appilikeeshinii isaatii fi liinkii isaallee nan isiniif kaa'ee jechuudha. Karaa Telegiraamii bichaa miti as jalaan isiniif nan kaa'aa liinkii komentii kana jala tuqxanii argachuu dandeettan jechuudha. Innaa qajeeluma akkamitti jalqabna? Namoonni jettanii kunooti fakkeenyaaf jalqaba yeroo jalqabdanii as dhuftu jechuudha. Akkanatti liinkii isiniif kenne sana gaafa tuqattu yoo appilikeeshinii gaafa isiniif fidu jalqaba irratti lakkoofsa bilbilaa kan kee galfatta jechuudha. Tokko amma Itoophiyaa waan keessa jiru koodii isaallee koodii Itoophiyaati. Meeqarraa jalqabdu? 9 jettanii 9 jedhee 44 jedha 18 43 jechuudha. Inna lammaffaa irratti 9 amma koodiin kun jijjiirama tarmasiin bahaa dhuftanii jijjiiramaa dhufa waan ta'eef kana bichaa mitiyyuu kiyya koodiin amma fakkeenyaa fi 9 jette isuma kana barreessitu jechuudha. Isuma diimaa kana layyetti jedhamee achi barreeffame kana isuma deebistanii as keessatti barreessitu 9 jettu 6 duwwaa 8 si'a lama deebi'ee isin gaafata cheek isin gochuuf jechuudha. Asitti fakkeenyaa fi kun iddoo amma sadaffaa kanarratti paaswoordii hin daganne galchitu jechuudha. Paaswoordii hin daganne galfattu. Anama fakkeenyaa fi paaswoordii ta'e amma afaa galchuu sanumatti himuuf malee jalqabuu fi miti. Akkana jedhee fakkeenyaaf haa jalqabu tamsaasaa barreeffadha jechuudha. Tamsaasaa yeroo barreeffadhutti yeroo barreessutti fakkeenyaaf 50 akkas jedhee ishii jedha. Koodiin kun 6 ta'uu qaba jechuudha. Amma yeroo jalqabu keessaan illee koodii barbaadan galfachuu dandeettanii kan namni isinitti hin naqaane kan namni isin hin beekne galfachuu qabdan jechuudha. Amma yeroo galfadhu asitti 4 duwwaa kennaa fi 3 7 tokko jedhee haa jalqabu. Asitti illee 3 7 tokko jedhee barreeffadhe jechuudha. Achiin booda maal gootu eega banuuf taatan riijistaarti kan jedhu kana tuqxu jechuudha. Riijistaarti jecha jedhu kana tuqattuu jechuudha. Asitti riijistaar jettanii tuqattuu jechuudha. Riijistaar yeroo isin jettanii yeroo isin tuqattanii iirir isin jedha. Asitti iirir yeroo isin jedhu sana asitti deebitanii ammallee iddoo kanatti koodii kana dubbistu. Si'a lamarra deebitanii haa barreessaniif isin jedhee jira. 3 qayyaraa isinii fida waan ta'eef 3 jedha. 3 tokko 8 akkasuma 6 jechuudha. Deebitanii riijister gootu. Ergasiiti riijister jettu jechuudha. Riijister erga jenniiti 2 3 jedheera. Erga akkanatti isinii banateeti mootummaa paaswoordii fi lakkoofsa bilbilaa duratti itti galchitan hin dagattan jechuudha. Asiin deebitu as deebitu qajeelumatti yoo hojii kana jalqabuu barbaadanii jechuudha. Riichaarji jecha iddoo jettu kana tuqxu jechuudha. Al tokkoof riichaarji iddoo jettu kana waaleetii erga tuqxanii asii fakkeenyaa fi iddoo kana asitti jechuudha. Waaleetiin iddoo kana erga tuqxaniiti as tuqxanii jechuudha. Riichaarji iddoo jettu sana gaafa isin tuqxanii riichaarji anamma akkaawuntii kana ittiin baneera jechuudha. Ittiin banee qarshii qabasii irratti guutee jira. Waan ta'eef jammaruuf riichaarji sana erga tuqxaniiti riichaarji jecha jettu sana erga gadi tuqxaniiti qarshii jammaruu barbaadanii barreessitu jechuudha. Yoo 3,000 fi 300 ta'e 3,300 jettanii akkasitti barreessitu jechuudha. Erga keessa barreessanii kaatanii riichaarji iddoo jedhu kana al tokkoof tuqxu jechuudha. Erga al tokkoof isa tuqxanii booda akkanatti isinii fida okay jettanii luftu jechuudha. Erga okay jettanii baankii akkaawuntiin kun tokkoo miti jechuudha. Baankii akkaawuntiin siif ergamu kunni tokko siif hin ergamu jechuudha. Taraan ati baatee deebituun akkaawuntiin garaagaraa siif ergama. Akkaawuntii kana qabachuun hin ta'u jechuudha. Dogongora guddaadha. Birrii akkaawuntii kanarra galchee ka'ee deebaa baankii dhaqee kanarra galchee deeba yoo jette hin nyaatamta jechuudha. Hin ta'u. Maaliif yoo jettee akkaawuntii xiqqaatee akkaawuntii 50 oli waan ta'u sitti jijjiiraa asii sii dhufa jechuudha. Maaliif waan dirjiitii waan ta'eef biyyoota 56 ol keessatti waan ta'a hojjetamaa jiru waan ta'eef jechuudha. Hin nyaatamtu ofeegaa jechuudha. Erga akkaawuntii kana akkana banattanii akkaawuntii kana isinii fideetii daqiiqa masanii fi CB birrii irraan lakkoofsa kana qabattanii CB birrii irraan CB birrii
CV birri application keessa dhaqxu jechuudha. CV birri application kanaani keessa dhaqxaniitu asiin galfattu jechuudha. Birri sana account amma isin mul'ise akkasitti account kana jechuudha. Account kana irratti CV birri bira dhaqxu akkas gootaniitu. CV birri dhaqxanii CV birri irraa erga galfattanii kaatanii deebitanii yeroo galfattanii kaatan CV birriin kun akkanatti isin fidaa miti ree screenshotii kana qabachuu qabdan jechuudha. Screenshotii kanaani beekan waan ta'eef iddoo fakkeenyaaf asitti ID iddoo jettu kana isinitti mul'ata taanaan iddoo ID jettu kanaa fi isii kana FT 2421 caafii afur yaa maasaa jettu tana isii tana wanti isin qabachuu qabdan jechuudha. Koodii kana qabattanii erga kaataniiti koodii kana fuutaniitu asitti galfattu deebitanii jechuudha. Iddoo ID jette isinuu jechuudha. Iddoo kanatti galfattu jechuudha. Amma fakkeenyaaf FT jecha jettu kana isinitti mul'ata miti ree kun asitti jechuudha. FT jetti kun achitti jechuudha. FT 24 jedhee itti fuufa jechuudha. 24 15 jedhee akkasuma itti fuufa jechuudha. Qarshii kana galchee jira. An galcheera waan ta'eef abbaan firee barbaade maal ta'e illee ni qabatamaa fi jechuudha. Deebitanii erga galfattanii kaatanii booda erga achi barreessanii ID isaa haga dhumaa erga barreessanii fixxaniin booda fakkeenyaaf mee barreessituma muluu haa isin fitu FT 21 akkasuma caa spelling illee gurguddaa ta'uu qaba yeroo spelling isin fidu afur jedha akkas gootu afurii yaama yaama saayitu jira jechuudha. Erga isa kana gootanii booda I have mode the payment jecha jedhu kana al tokkoof tuqxuu jechuudha. Erga isa tuqxaniin booda inni nu duubatti si deebisa achiin booda jechuudha. Inni nu duubatti si deebisa ifama. Inni nu duubatti si deebisa jechuudha. Innu akkanatti duubatti si deebisa bakka yeroo inni akkasi duuba si deebise wanti biraa wanti si yaaltan takka illee hin jiru. Biruma ammas duubatti deebitu jechuudha iddoo kanaan. Tuqxanii duubatti deebitu bakka deebitaniitu waaleetii kana haga daqiiqaa 5-6tti eeguu qabdan jechuudha. Waaleetii isa jedhu kana tuqxanii iddoo kanatti total recharge 550 jalqabdee siin jedhanni nu jechuudha. Amma account kanaan kan jalqabe asirratti jalqabe isin birra 190 hojjeteedha jechuudha. Inna deebitanii erga akkasi guuttattanii inni asitti total recharge haga daqiiqaa 5 fi daqiiqaa 5 oli eeddanii yoo jettani total recharge kanarratti akkanatti isin baasa yoo kuma 3 jalqabdan yoo kuma 8 kuma 18 kuma 100 illee yoo jalqabdan total recharge irratti amma qarshii isin guuttanii asii isin baasa jechuudha. Achiin booda deebitanii si sa'aatii 24 keessa isin baasa qarshii waan guyyaa isin argattan jechuudha. Deebitaniitu maal gootu iddoo mii jedhu kana erga amma fakkeenyaaf yoo har'a akka Itoophiyaatti har'a ganama sa'aatii 2tti yoo jalqabdi boru ganama sa'aatii 2tti qarshii kee fudhatta keessaa baasta jechuudha. Asii keessaa jechuudha. As keessaa baafatta. Mii jettee tuqxa dura. Mii jettee erga tuqxeeti my production kan jedhu kana al tokkoof hin tuqxa jechuudha. Al tokkoof yeroo ati tuqxu wanti sa'aatii 24 guutuu si qoxxarame akkana si dhufti jechuudha. Kunoo fakkeenyaaf recover jecha jettu kana tuqxee fudhatta jechuudha birrii kan kee. Recover wanti inni si qoxxare kamiinuu haa ta'u recovery isa akkanuma si dhufa jechuudha. Wanti ati guyyaan fudhattu guyyaan baastu jechuudha. Achiin booda iddoo recharge jedhu kana tuqxa amma fakkeenyaaf tuqa recharge iddoo jedhu kana yoo tuqu kunoo akkana naa kenna jechuudha qarshii kee congratulation guyyatti qarshii 22 waan fudhadhuuf congratulation naan jedhee jira. Kamiinuu haa ta'u haga kuma 100tti waan fudhattu haa ta'uti akkanuma si fida jechuudha. Achiin booda okay jettee keessaa baata. Ishee yeroo itti fudhattee jettu akkana si daalacha borgan amma erga fudhati borgan nama deebi recharge intini kana naa baasa jechuudha. Achiin booda duubatti deebitu yeroo isin duubatti deebitanii waaleetii kana tuqxu jechuudha. Waaleetii kana yeroo an tuqu laalama qarshiin 190 wayi ture 212 ta'e jechuudha. Deebitee qarshii kana baafachuudhaaf waay iddoo withdraw jettu kana qarshiin kan kee yoo birri 500 ol dhufe withdraw iddoo jettu kana tuqxu al tokkoof. Iddoo withdraw jettu kana gaafa ati tuqxu akkanatti sii fida jechuudha. Isa kanatti dhiisteetu okay jettee lakkoofsa baankii kan kee fi asitti fakkeenyaaf jalqaba soo asitti barreessin nu asii fida binding info kan jedhu kana tuqxa jechuudha. Binding info kana yeroo ati tuqxu maqaa baankii kan keetii galchita jalqaba. Maqaa baankii keetii galchita itti aansitee lakkoofsa bilbilaa inni akaawuntii bantu galchite sana itti galfatta itti aansitee yeroo ati iddoo duwwaa kana tuqxe koominishinaal baankii minaamin jedhee inni nu sii fida jechuudha. Kun akkatti innaan sii fidu isuma san tuqxa jechuudha. Itti aansitee baankii akaawuntii siin jedha. Baankii akaawuntiin 1,000 irraa kaateetti jechuudha. Yoo koominishinaal baankiidha waan ta'eef inni nu 1,000 irraa kaateetti galchita. 1,000 jettee achirraa kaastee itti galfatta jechuudha. Erga galchitee kaateen booda okay jettaa jechuudha. Erga okay ati jettee amma waan hin barreessine himna diraara waan ta'eef okay yeroo ati jettu okay yeroo ati jettu iddoo kanatti binding account maqaa account ati galchitee fi baankii account isaa asii fida jechuudha. Achiin booda withdraw kana tuqxa jechuudha. Withdraw kana yeroo ati tuqxu okay siin jedha. Okay jettee dhiista
qarshiin kan kee yoo har'a withdraw goote boru akkaawuntii kan kee irratti sii galee argitaa jechuudha. Kanaaf hordoftootaa fi kabajamtoota koo namoonni viidiyoo kana daawwattan sheer godhaatii obboleessa kee obboleettii fi hiriyaa keessan biraan gaatii akka itti fayyadamanii irraa qarshii gaarii ji'aan argachuu danda'anii taasisaa isiniin jedha. Turtii gaarii isiniin jedha nagaan naa tura.